Sharafoota maallaqaa ilaalchisee hawaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumallee immoo ingiliffasaa black marketii kan jennu jechuudha. Egaa sharafni guyyaa har'aa haalaan garmalee ol ka'eetiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amanuun nama sodaachisa. Guyyaarraa gara guyyaatti akkasuma sa'aatii irraa gara sa'aatii haala kanaan sharafni yeroo ol dabalu dhiibbaa biyya keenyarra akka geessisu baay'ee ifaadha jechuudha yaannisa. Egaa akkuma beekamu torbanoota kana keessa jechuudha sharafni guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jira. Laayivii irratti illee guyyaa tokkotti illee si'a 3 si'a 4 jijjiiramaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni tokko tokko sharafa eengadda iyyuu aggeeffadheen jira akkasumas torban darbe aggeeffadheen jira jettanii dabalataan immoo ji'a darbe akka kanaanan erge ji'a kanas akka kanaanan erge jettanii yoo callistanii daldalaa gaafattan yoo abbaan ofiif iyyuu baate ollaan naman dirmatu namoonni tokko tokko jechuudha. Fakkeenya yeroo daldalaan ergu ati haala gabaan amma irra jiru hin beektu taanaan haaluma gabaa ittiin dura si ergeen si erguu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif yoo jettanii Saawudii irraa ijoollee 3 na gaafatan jechuudha. Ijoollee 3 gaafa'ee daldalaa inni tokko 29 jedhee jechuudha. Dhugaa waaqayyo 29 jechuun naannoo ji'a kanaan dura kan ergamaa ture jechuudha. 29 jechuun tokkoon shii Riyaalli tokko jechuudha. Naannoo birrii 34 jechuudha. Har akkas jedha jechuudha. Inni tokko immoo meeqa jedha 27 adii jedha. Garaagarummaa namaa ilaala. Inni tokko immoo 27 adii jedha. Garuu gabaan kan jiru 26 adii fa'iin jira jechuudha. Garuu namni 3 afaan 3 dubbata jechuudha. Yoo ati beekuudhaa baattee dhugumadha sharafni 20 keessuma keessaa jechuudha. Inni 29 jedhe dhugaa dubbachuuf akkamitti akka namni akkam haqa namaa nyaachuudhaaf akka gabaggabamu otoo ati hin beektu taate 29 naan jedhee jette mucayyoon tokkofte 29 naan jedhee gaafa isheen jettu lakki gabaan akkas miti otuma kutate 27 adii 26 adii hanga 26tti kana gidduu erguu danda'a malee 29 akkamitti kana ta'a yeroo hin jee dhugaa rabbii diddee jechuudha. Diddee aqxee nama hambiraatti ergatte jechuudha. Kanaafuu beekuun keessan dirqama ta'uu qaba jechuu barbaadeeni. Asumaan immoo nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota maamuloota kiyya jechuu kanatti aansu waa'ee sharafa keenyaatti yeroo gallu jechuudha. Sharafni garmalee dabalee jira. Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 157.5 oolee jira jechuudha. Dhugaa waaqaa guyyaa kaleessaa irraa kaase takkaatti birrii 4 dabale jechuudha. Fakkeenya kaleessa 153.46 nan isinitti hime jechuudha. Naannoo birrii 4 ol dabaluu jalqabe jechuudha. Kanaa olis hin dabala. Fakkeenya ganama hagas ture miti. Ganama yeroo viidiyoo ganama rafuuf ka'e salaata ganamaa irratti yeroo rafuuf ka'e yeroon argee naannoo 154 ture. Galgala kana immoo barreessuudhaaf yeroo dhaqu 157tti bu'ee jira jechuudha. Ol ba'uus gadi bu'uus hin danda'a hin beekamu. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Marketiidhaan guyyaa har'aa 99.24 oolee jira. Innillee birrii 3 dabalee jira jechuudha. Kaleessa naannoo 96 ture jechuudha. Akkasuma Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa itiyooblackmarket.com guyyaa har'aa 109.30 oolee jira. Innillee akkasuma gara birrii 3 ol dabalee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin itiyooblackmarket.com guyyaa har'aa 170.28 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin itiyooblackmarket.com 178.42 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itiyooblackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 203.19 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa itiyooblackmarket.com 15.58 oolee jira. Chaayinaa heewaan tokko karaa itiyooblackmarket.com 21.72 oolee jira. Akkasuma Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko 408.57 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Basmaam Kuweet diinaar maal akka jedhamu nama dhiba jechuudha. Guyyaa har'aa Kuweet diinaarri tokko 510
tuqaa 51 oolee jira. Egaa akkuma beekamu kaleessa 498.77 ture jechuudha. Garaagarummaa haga kana qaba. Birrii yeroo dabalu akka maallaqa guddina isaatti dabala jechuudha. Maallaqoonni 400, 500 ta'an, 200, 300 ta'an baay'ee dabalu jechuudha. 15, 12, 10 takkaatti dabalu jechuudha. Sadarkaa masaaniitiin birrii 10 gadi kan taate 0 akkas taate immoo tuqoolee akkas dabalu jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblagmarket.com guyyaa har'aa 42.79 oolee jira. Egaa innillee akkuma beekamu birrii tokko dabalee bulee jechuudha. Kaleessa 41.81 ture. Birrii tokko dabaleera har'ammoo jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin oolmaansaa guyyaa har'aa 41.91 oolee jira jechuudha. Saantima 9 malee hin hir'anne 42 jechuudhaa fi egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan akkuma mata duree irratti illee isinii dubbadhe namni birrii keessan hanga 2,000 ol hanga 3 faa ta'etti jechuudha. Guyyaa har'a 26 fi adii'aan ergaa jiru 26 fi adii'aan jechuudha. Namoonni birriin keessan xiqqishuu garmalee taate immoo 27 fa'iin ergaa jiru jechuudha. Namoonni karaa sirriidhaan yookiin immoo haqa xiqqoo sirraa buufatanii si ergu barbaadan kanaan si ergu jechuudha. Akkaataa itti baay'ifatan immoo isinii haasayeetiin jira jechuudha. Baay'een keessan akkaataa itti baay'ifatan ni beektu jedhee yaada. Fakkeenya 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 26.5 yookiin 50 hirta jechuudha. Akkasumallee immoo namoonni birriin keessan 500 yoo taate 500 baay'isuu 1,000 hiruu 27 hirtaa jechuudha. Kanaa gaditti otoo duutaniin ergina birrii keessan 26 adii yookiin immoo 27 yoo ta'e malee hin ergina. Dhugaa Waaqayyo warra 29 28 isiniin jedhanitti hin ergatiina siniin caccilsaa birrii keessan of harka kaawwadha. Dabalaa deema malee waan qannasaa deemuuf hin jiru jechuudha. Akkasumallee Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 41.94 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa ethioblagmarket.com 4.31 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko 216 Joordaan Diinaarri tokko 221.56 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Bahareen Diinaaridha. Bahareen Diinaarri tokko 417.31 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko 0.63 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko 43.39 oolee jira. Indiyaan Aruupiin tokko guyyaa har'aa 1.80 oolee jira. Akkasumallee Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko guyyaa har'aa 33.10 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo kun like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Yoo like gootan obboleewwan keessan bira gahaa, subscribe yoo gootan immoo yeroo ani viidiyoo lakkisu yeroo hundumaa isin biraan ga'uu ni danda'a jechuudha. Egaa gaafa dadhabne gummoo maaliif akka dadhabnus beeku dirqama keenya waan ta'eef guyyaarraa gara guyyaatti ilaallanne itti fayyadamuun immoo gahee keenya asiniin jedha. Hanga turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura. Isin jaaladha. Isin kabaja uummata qaalii, uummata jaalala.